الدنيا تمرد كأسدا بيخيس في على الهجران خن ديكر سياداتي ديكر سا كبينياتي حميلي الآن غير مرة خاصني هنگارتي بكي نتنا كتاب نقول أكتب لا أهل تجسد يتني بكتنا تبرار بنتن هندي خيسنهم قلتوا ما قلنا خيسهم بايعين قلتوا بدار سوينجا aku mare buja me kitabu kun jalka wa mare du mai sati ni baru len jalka ba buji len jalka ba rinni juru len sere pama ittifuqa dalon ni nafsuru fakata nak fi tawas idun fakay ni segura ya kada la tabdika chalan الدنيا كنرتي يولارلي وروا بريس في ارتستوني قود بودا كبر غيرو أمة خينة حواس خينة برتي قود تكاكبر برباجي سما إساوان الدور تبيني أرتستوني كمين بودا كبر برستوني كمين بودا كبر حواس ني إساتو وجرو برباجي سما إسيوان بيغني بكانجاني كتبسني في يرونيرتو اسم الرامفوردو dubbisuudhaan deeggaruudhaan hamilee itti uumuudhaan dhaloota lafaa ka'u hundi keenya jabeessinee fi tabaasuun walirraa dhaalanii fakkeenya akka biyya addunyaa tankaarfattetti akka tankaarfatan seenaa dhokatte akka arrallee fi tabaasan mucushni kalee nutti argame deebii akka nutti hin argamne gahee kana taphachuun hunda keenya irraa dirqama jiru isin jaa galatomaa nagaan jaa. Barang sagal sabita kalaku sabashotati gara salale ti sotemu konkolata ke sabuni karati tenye wana chufi wa asbati wa ibande ufjedu daiman jabletik semai ark tikka to ko yame kana duas yo regisan kaset yo tajiwi rat nasir di meje mutara asbati ke defi santre ke defi na أغري مني جما تحدثا مني جمنا سير بدو تقبلك بجعله سنجيرتي موجي كيشتنا ببال كشومي دوتي موجود لا هات أغري هات قومي إجت سنة هذا الشيء كله جيرتي ولا تبين أسكت سلام بريسا هات ساك يبقى سالك هاو فاتني بقى نقدر فمسان بوتو ديكوني مو كيلاجا نفرق نفرق apa sampai sini asli orang asli. Banyak juga sudah sama. Harar ke macam sulam di sana lagi bila ada berkas. Itian sudah berisa satu kali yang mana? Salindura mengudut kayaknya bisa nih serta kayaknya ke dan no. Umre gertu faya butu sinya kanu jangan ganti sih. Hamil kena. Terkait sang kabajan male wani itu ninta tuan dece. Loli jad kaba sakalon turah sakalon ambil gitu. Loli jad kaba berakaba sadde tagi sadi matahara. Namusa ta'e hedduu keessanii yaadattanii haasawaa nageenye warri xiqqoo nurraa bubbultanii hedduu beekan immoo nurraa beektan afoolaan achiin booda waan jaamutu ture meenam sadeen tokko isin keessaa sagalinaan hamja'u bakkuma jirtanitti Hargi mirriga gairasa darasha don't worry. Can I say the talk about the Itu Oromos do have that quality. The African children do have that qualities. Mirriga gairasa darasha wito guzafa tartanini wito gutu master meeting. Itu sani lola sani raja kabe khaismatu hawa Kenya. As kitaba kana khaisati ke sani olana te garu hamkan sani islamin war
gaafa goolni injifatee galu warra hamilee hannaa fi galaa hidhaafi ture hundi isaaniitu waan jechuu qabaachuu turanii booda walitti deebiinaati ammaaf saaphaloo gara maddatti naafeera jechuudha. Kitaaba kana keessatti saaphaloo dhaabbata mukkuutti saaphaloo saaphaloo harka guddina jechoota najalaa jedhanii waan sodaanneef. Yeroo habashoonni shiftoota beeksifaman nuti sirna gadaatiin bulaa turre jedha kitaaba kana keessatti. Maal yaada dhiyeessitan? Gaazexeessituu Afrikaa takka warri BBC bilbileetii maal jedhanii seena? Isin rakkattoota qaroomina hin qabdanii jennaani yeroo warri Awurooppaa holqa keessa jiraachaa ture nuti gamoo ijaarree keessa jiraachaa ture definitely dhugaa qabiidha. Saaphaloo gara hojjechiikoo artistiin harka baasillee jira ani saaphaloo jalqaba tureera. Senior artist kan ta'e argaa jiru waan ta'eef garuu saaphaloo akkamiin beekama barreessa saaphaloo dubbachuu qofaa miti barreessa waan ta'eef. Maal dubbataadha jirtani? Waa hedduu hin dubbadhu. Garummoo gaa inni jaarsaa, inni jaartii, inni dhiiraa, inni dhalaa, kan fagoo, kan dhiyoodha. Waggaa 40 dura seenaa ta'a. Eessatti caarcaaritti. Ammoo as dhuftanii bifaan isin arguufan ashii kana taatanii isin arguu biyyatti hedduun gammadee baga nagaan dhuftanii isiniin jechuu barbaada. Waa hedduu haasooynee fi miti ammoo wahuma gartee fuula gaggabaabaadhaan kitaaba irra taa'ee dubbisuun qofti waa dubbachuus tahee ergaa walii dabarsuu ka danda'u kitaaba qabrii soddommaarraa hubachuun ni danda'a. Meemmoo warri waa hedduu narra beekan kanneen narra gurguddaa hangafootaa fi gameeyyiin osoo jiranii ani qal'aan luffeen akka marfee kun carraa haasa'uu kan argachuu biyyatti hedduun galatoomfadha. Horee fi warreen gartee carraa karanaa kannaniis galatoomaan isinii jira. Itti aansuudhaan dargaggoo fi taphaas muuseedha. Haati qofatee ulfinaanis dhaabinaanis irra hin jirre mucaa xiqqaa tokko. Coobni sammuu keetii immoo qalamaatii fuula ardii xalayaa irratti cororee seenaa awwaalatti awwaalaa baasee jiraachisuudhaan hafuura kitaabaatiin ruhii itti hafuuftee sadarkaa irraa kanaan geessee akkuma hedduu bakka gabatee jira. Bakka walmaanuu gabu. Fiixabaas dhuguma sanitti dhaloota waa balleessuudha gara dhaloota waa barreessuutti ceesiftee jirta. Kuma lama gajjachuu ni barbaada. Waa'ee kitaabicharraa waa hedduu dubbachuun barbaadu. Sababniinis dhaloota oduu dubbisu irraa gara dhaloota waa dubbisuutti akka tarkaanfataniif bifa dhaabbisaa jedhee jira. Garuu immoo wareegamtoota maatii takkarraa namni 33 qabrii takkatti morguuf ta'anii awwaalamuu. Warra kitaabni kun seenaa isaanii irratti hundaa'uun barraa'e dabalatee wareegamtoota Oromoo kanneen mirga qofaaf mirga ootaaf dhalootaa mirkansuuf roorroo didanii osoo falmanii turan hundaaf Rabbiin caffee jannataa haa fuudhu. Gootaaf hin booyan ni geerara malee. Kan gaddaniif isa osoo garbummaa jalatti gombifamee taa'u daadarkaan hojii malagaa jedha kuttee
بودك كي بيليك ولتلي الرسول يسوع لبون بادسا وبدا وريجم تو تكبري ستوما مليس بودك كالي فيدي نفاي سانيتي وسون تاي كابسور موتي وغا فيها كسبة سانيتي وسون راكني يجي ديجي ثاني بيجي بادسا كما في كتلا بيجي خنين أول ساني غرابي نساتي جلاتي تا ورا لفين ساني دري رتي فجأة نيلين لابد أسنجي نيلي تورا خنين سينا بدو جثني لبرنگرمو ورا سينا إساني بدي سينا ثابت تورا تجي تلوني كن توري درجة غوفي نباس ترى ترى فلان سينا فمان تني بريس تني كتاب ستني أكن ديس تن نام سكال لانگ سيتي دبر سوبر بار جنچا كبري ستوما جوخان هوغايا دده هوغان كاسو وايا دده أفعال أورمو خنا فيسنتي جنچي كوبي آتي إيغلموني aku majang saniti ulfina sadi namota kursi sanu umurri bana tahun kabdu ya de jum kabafiji kabri suduma meje chota ba rumo kaisati ulfinni sa wa kada balade kababe jajja filarte awwe ile arre kawisa kana kirana qur'an ile wisa kirti akar aba itu saat berkirti hedda ulfata uga abri sutuma jen akan belas gawa sini kuye sedie tak kawa frana cile jusan ko feseni papati takao kita fulla sutuma takao fulla di ba sutuma ko feseni pakaju dende akasiyo betul kalau bide saja itu kesore akakan bide sente kota yang ini dia mungkin sini malik jannan urung kalau bimbal teko sapi sawaw jeju hanaran di bumi malik kita bahas sekarang bersih mudah nawani diding isi pagudai ani egan wabalesu ise wabalesu ege yetrik uluman iba olimba mujang kuni osmana wabar resu kala dena pakara malik jannan umri de cara mari saji rawan ni hagena timo takam tadi asik dioli mukabi pura kakasti hana lugar sisula lugar betul si kamu ini berapa Gerti hasil kanan di rendah, kamari di rendah sudah dari mana? Hasil hiya kana, usulin bola menetulasi, wai sadin kasu berapa? Car itu dibuntu. Mari di sini, car itu dibuntu. Suma sadi hawrumo kana lafi dunda charjar la bultumoda ay tungul jara sadi kanatu hantu ragam sorumut nama hatu kira yamani yubega akarte kam sorumut ji kam sawatu ena mo resare charjar Lahimba itu hecha que cosa limba bultunda que oda limba kata sabi bunga hianis dawi kan esa ke bedeli cal oda mo bultumi cosa mo itu hecha Wahai haji anu haji amanu warga situ lagi
qalbe warra maatii isaa soddomii sadi achitti awwaalameera. Bara immoo hoggaa sagantaa kana kabaju jala bultii alangee dabarsu odaaf gaafa seenne qabee seenaa wal dhungatte jedhiin takkanaa. Torbee tokko booda sagantaan jilaal jalqabama waan ta'eef. Gaamee harma gabaabaadhaan dhaamsanii eeguudhaaf waa'ee saayinsii diinagdee waa dubbisuu waan jedhuudha. Dhaloonni durii gaafa keenyaa gaafa gartee kutaa 7 fi 8 baran teessummaan teenya maal illee ta'e kitaaba guddaa qabannee deemuu qabdu. Barachuun eedaa kitaaba guddaa qabatanii deemuu waan nu fakkaate. Fuulli irraa dubbifnus isuma jalqabaa tokko isuma xumuraa tokko jidduun gabbaadha beelanii. Garuu immoo tooftaan amma kitaaba itti barreessuu eegale kitaaba ergaa guddoo qabu hammoo fuula xixiqqaadhaa fuula dhibbata kanaan eegalu inni kuni seenaan hanqatteetii miti dhaloota ollaa'ina malee ollaa kuma qabne kana kara waa dubbisuu deebisuudhaan. Egaa saayinsiin akitu waa dubbisuun tuni waa hedduudhaaf fayyadii jaaka qorannoodhaan ibsaniiti. Meeshaan keessaa muraasni gaara xiyyeeffannoo fooyyessaa jira, yaadannoo surrii guddisa jira, bohaarsuu bashannansiisuu fi barsiisuufis faayidaa qabdii jira, dandeettii yaaduutii fi hariiroo hawaasummaattis ni guddisaa jira. Dhiphina sammuu hir'isaa, fayyaa sammuu fooyyessuu fi fayyummaa qaamaallee gartee ciccimsuu fi jajjabeessuudhaaf dubbisuun barbaachisaadhaa jira. Duuba nuti dhaloonni qubeedhaa kaa'anii qubee yaamnu akkamitti waa dubbisuurraa hanqannee waa barreessuurraa gunnuuffanneen gaafii isinitti haa ta'u anaa miti. Kana malees gartee caalatti obsa qabaachuudhaaf akkasuma immoo yaadota hedduu wal xaxaate dursanii hubachuudhaaf dubbisuun murteessummaa qabaa jira. Warra qoratee jee nuti hedduu waa qorachuu karaa soollee ittiin jirru akkuma namni beekta harreen bilisummaatti hin jirtu yoo marganii hin taate malee. Qorachuun tuni bilisummaa waa qoratta waa gartee lafaabaa silaarraa kana kan farmaasitiitis shaqaxa gurgurtuu warra faranjii teera fuudha. Ndi qorata silaanii waa dubbisuu hoggaa jedhu warri jarra bahees eessarraa haate yoo jaaniin kitaabaan itti dubbisee dhadhiibii. Duuba nuti waan dubbisuu jiranii yoo oonlaayin warra taa'uudhaa dalagaan ta'e akkamiin wal ceesise dhaloota qubeeti osoo hin jennu dhaloota gaaga'ama hamaa keessa ta'uudhaaf deemna. Warra anaa fi anaa gadiitiin baan manguddoon keenya eega gaafa masarata hirtiitiin haqee argate yoo maal koo qabu. Hundaafuu haasawaa isinitti dheeradhee harma gabaabaadhaan eega gartee dubbisuun faayidaa kana hunda qabaate kitaabni kuni arraattan kanaaf dhufe yoo hafe dhaloota dubbachuu malee dubbisuun beeyne ta'uu keessa nu mirkaneessita waan ta'eef warra hin dhufiniifillee hannaa asii fuudhaa galaa qabrii soddomaa maal akka taate fuula 130 keessatti haa baruun isinin jaa galatuumaa isinin jaalladha. Waan nama qabu dubbachuu qofa osoo hin taane mi'aa haasawaa isaa amma eegasa. Mee hammiina kennaa turte gaazexeessaan sodaanni tokko argeera margaan gaazexu ulfaadhu baga dhufte. Gaazexeessota sodaanni keessaa as keessaa argaa jira fakkaatu
Yoo hojii doongorte malee yoo dongoruu baate isatu jira. Yoo jirre ammoo anu dongoree agaruu mucaan cimaa ta'u akka beektan barbaade seenaa kanatti hojjechuu danda'a waan ta'eef. Kushee ciisaa fi du'ee ciisaa hin beeknu ni ciisaa jedha kitaabicha kana keessa jira. Gootonni Oromoo loltoota mootummaa bara sanaa lafarra naqxeeti wayita wal gaafatan kushee ciisaa fi kufee ciisaa waliin beeknu garuu ni ciisaa jedhe ilaaleera lafatti ilaaleeti gootota gaggabaaboo saniini gootota sanyii keessanii sanyii keenyaa. Kanaaf ta'etti laata Adamaaru michuu baay'ee qabaa osoo hin taane wayisiidhaan madaalaatti na goriif. Dhaamsa biyyaas fuudhii samiirraan bararii galamsoo baddeessa ciroo gubbaas marii salaama naa jedheen bareedduu carcari jedha. Warra carcar jettu. Carcar. Gara sagantaa biratti osoo waan hin deebiin waan mirkaneeffadha. Ati waan jettu. Lolli akkamii jennaan akkuma waan amma jee kanatti kushee ciisaa fi du'ee ciisaa hin beeknu marti ni ciisaa ajee. Oromia taade etika kami wamna si gootonni galama garaa qabna beektanii artiidhaan qabna atleetiksiidhaan qabna qonnaan bulaalee taanaan kan ta'a tokkorraa dhibba tokkoo fi maal fidee isaa dhufe we do have a lot of heroes and heroines harka dhaabuun isaanii ture. Kana hundaaf garuu gootonni keenya kallattii rooga Oromiyaa maraanuu arsaa kanfalanii osoo inni jiraachuu danda'anii dadhabaniitii miti guyyaa irraan nu ga'uudhaa fi wareegama qaalii kanfalanii asiin nu ga'an hundinuu galata guddaa qabaniiti mee takka galateeffadha. Kitaaba kana fuula 52 irratti waan takka argee beektan isi san dubbisate akkan jetti ilaala. Jarri waa karaan beeku keenyummaa deddeemaanii kanniisaan itti duule yaa'ii alisee faanii yaa'ii alisee. Mootichi yaa'ii alisee waraana hoggan waraanaa ituu isa jalqabaa jechuudha. Mataa eegalee baay'ee footoo taroonni itti waan taate ani gootummaa isaanii kaasuu barbaade keenyummaa deddeemaan isa jaalladhe jettanii. Irraan keenyummaa deddeemaan isa jaalladhe. Afaan Oromoo ammoo beekamu. Oromoon kan isaan duuluun Oromoo ituutiin eegale, carcarraa eegale. Gaafa meeshaaleen calanqootis akkas godha. Calanqootis gootonni kanniisatti lakkisee diinatti. Kanniis itti lafarraa fi dheeritanii. Kun kan gogaa bishaatanii lamarraa warri meeshaalee Oromoon guutuu laga akkas godhe. Kaabaa kibbaa bahaadhiyaa kan jenne duratti laafi dugaleessa kan jenne sun walitti baheeti. Oromoon rabbuun laameessu jedhan maanguddoon keenya eebbaan. Turmoo kolbee kan beektan baarotumsaa gara lixa Oromiyaa miti gaddeetu gara ba'a Oromiyaa deemu. Jiraataan gara ba'a Oromiyaa deemu. Galamti seenaa walitti kitaabni mukaffaa eegaa waan taateef kitaabichi kana dubbisaa akka deebi'aa dubbisuu miti bitaa mucaan Oromoo kitaaba biraa muummata waan taateef. Hayyee ati waan asii kanarraa hoggaa itti yeroo osoo jarri kaaran dubbisi atummaan waan namaytu haasee keessee ibsuutiin fakkaatee ture. Saaphaluun hoggaa dubbatu kitaaba kana keessaa waan dubbisee waan akka yaadachiisee hawwan keenyaa waa'ee hawwan keenyaa haasee ture miti lola marsaa sadeen booda eega gootichi yaayyaa Isreen
wareegameen booda silaa durga hoggaa inni injifatee geeraraatu seenaa. Guyyaa san gandi hundi calii calaqqoo ta'e. Hawwan dubartoonni ganda sanii dhiiroo maaltu maal ta'e ja'anii geerarsiin jiru silaa namuu gaangeerraa meeshaa buufatee miilaan deemaa galtaniiti yoo dheessitanii qootaraa seentan areerri lubboon abbaa keessanii ja'aniiti deebisanii maal godhan? Lola deebisaniiti gana akka qabsa'an warra jalakas lameen achiin jiru san duubatti barte. Dur sirba Oromoo kana dhiichisa ragada shaggooyyee maal jedhee tirrii konkollee jennu kana amtisiisa kanallee jennaa miti wayita akkana fuula battee akkasitti ayfaraam gam ayfaraam si jedhu ayfaraam gammeetu kitaaba keessatti isinii kaase isinti mulqoo isaa waan taate kitaaba keessatti ayfaraam gammee isin kaasa jechuudha. Fuula soddomii shanirra yoo galtan maqaa gootota tarreeffamee isinii kaasu goota tokko Hamitoo iddoo Ali tokko kaasuuf agaruu. Kophaa isaa nama waggaa 24 mootummaa bara sana mootummaa dhukkee itti kaase. Eenyu na yaadachiise beektanii? Agariitu nu yaadachiise. Kaabaan agarii bahaanaa mootuu caccabratti Hamitoo bahaadha. Kana osoo gara keetitti deebisi Muhammad Johar tokkollee kaasuu gara. Innis agariitu nu yaadachiise. Muhammad Johar kun irratti Fanni subhaana Muhammad kaana. Haati cilicite seera bara sanaatiin gara umrii guutuu hidhama malee namni fannisamu deebisee miti. Obboleessa agariitu nu jimaa kan jedhamu agarii waliin fannisanii haati cite. Warri mootummaa itti kaasee deebisee fannise seera sana cabsanii obboleessa agariitu nu jimaa nama dhukkubaa. Seenaa wal fakkaatu ilaalaa. Goota hedduu keessaa seenaa akkanaa barreessuu dandeenyu hundi keenya. Yoo maxxansuu dadhabne barreessinee haa keenyu. Oromiyaa guutuu keessa tajaajiluu biyya beektanii Habar baanu gootota akka Adi Ahmed Faqqinaaf kan nagaa bisu yoo ta'u Adaamaa jiraatanii lubbuun isaanii bakka dabretti otoo argisiin otoo dubbisiin deemuu gootummaa osoo beekni callisu salphina. Doongoon akkasii kan deebi'e haftee haa dubbisuu jechuu gooti. Thank you so much. Qaceessinii kitaaba akka qaceessinitti osoo jiraan kaa'amu malee. Eenyummaan haa qaceessinu. Qaceessummaan itti fufnee abbaan qaceessuun jalaa reensaa. Dirqiidha maaliif kitaabni tokko hoggaanii fi eebbifamu ciniinni isaa maali dadhabbisni isaa barreessaan kaanis waa irraa barata waan ta'eef keessumatti immoo barreessichi kunuu ibduraaf marsaa lamaffaa maxxansaa lamaffaa sadaffaa jee hoggaanii itti fufu wantoonni bikkatti hanqatan san irraa caala bareechee baasa waan ta'eef ciminoota kitaaba kana keessattuu haala ittiin eebbifame barreessaan kun hoggaanii kaasnu tokko kitaabni seenaa maddoota ragaa hedduu sassaabuudhaan manguddoowwan gaafachuudhaan wantoota barreeffaman googulgochuudhaan fi kan lafa ta'an kana walitti qabee haalli ittiin dhufeesse garuu himuudhaan osoo hin taane ani akkaataa fiilmi keessumattuu amma waa'ee Hamitoo Faagisee haaste sammuu biyya keessa nama qaamaan guddaa wayii jeenummaan isaa takkallee hir'uu qabne nama akkasitti natti mul'achaa ture. Kanaafuu warreen seenaa barreessinu kitaaba kanarraa waa hedduu barannaa dubbisaadhaan isiniin jaa. Inni biraa keessumattuu tooftaan lolaa barreessan warri qawwee hin qabne meeshaa aadaa fayyadamanii tooftaadhaan akkaataan isaan ittiin weerara dhufeessan ittiin facciisanii deebisan san haalli ittiin dhiyaate mataan isaa kutaa kanarraa fuula kaanitti nama of wal qabatee adeemu waan ture amaaritti laal kitaaba kana keessa wayita deemu jecha Oromoon carcar ituu carcar keessa jiran jedhu tokko yaadadhe. Lafti teenya lafee teenya. Bara ammayyaa kanatti ammoo obbo Baqqalaa Garbaa lafti teenya lafee teenya. Boontu Baqqalaa Garbaa argaa jira fakkaata. She's there in the middle. She's there. Lafti teenya lafee teenya. Lafti teenya lafee teenya. Oromoon ituu carcara kas jedhaas ilaale waa'ee kanaafi
lafsarratti miidhamtus rakkattus irratti cichee kana fi Oromoo silaa waa hundaa dhabee bara. Gootota akkasiitu keessaa dhalate jedhee boonuu qaba Oromoo. Gootota akkasii qaba. Oromoo goota akkasii. Inni sodaatiin anatti fudhatan qaba. Goota akkasii. Otuma jennuun har'a guyyaa kabaja Adawaati beekanii. Adawaa. Adawaa kaafnaan Oromoo kan jedhee dubbachuu bal'aa. Ajajoota waraanaa kudha tokko keessaa sagal Oromoota. Gootummaa dhaabee beeku biyya kana akka ijaaranii jedhee dubbachuu qabaadha kan jedhu. Dhaabbatanii afaan dubbachuu qabaadha. Gumaacha qabdu dubbachuu qabda. Hin danda'a jechuu qabda. Hin danda'a hin qaba. That's it. That's it. Onni akkasii yoo qabaatte. Dhugaa jirtu yoo qabaatte. Namni sitti boonu hin jiru sitti boonu malee. Kan biraa kitaaba kana keessatti akka Kolonel Muhammad Jiloo maal jedha seeta maqaa baduu wayyaa mataa baduu wayyaa barsanii kan jedhame laata. Dhaabbannee du'aa keenya jiraachuurra falmannee duunee mataan keenya dhabamu wayyaa. The great heroes gartanii Oromoo akkasii jira laata. Kan wal yaadachiisaa jirra. Keessan deemu kitaabicha baay'ee qaacisuu kan barbaade akkaataa inni seenaa kutaadhaan qoodee maqaa goototaatiin kaa'isan isinitti fudhata malee keessa deemuu barbaadu. Akkas ta'an kitaabicha akkasii dubbisne taasisa waan taateef. Otoo warra biraa taate dookumentarii itti hojjeta. Otoo warra biraa taate adventure jedhee fiilmii itti hojjeta. Gootota akkas sanii kan jiran laata. Gootota akkas sanii kan jiran. Yaahundee bareeda sagalee kiyyan ta'u sagalee nama ho'aatiin ta'a malee sila. As keessa jira kitaaba kana keessa. Hundeen as keessa jira. Ahmad Taqii illaaltu gootummaa as keessa jira. Seenaa wal qabatee jira waan taateef. Otoo aanaa 395 lafa kaate kan jiru yoo xiqqaate nagargaaruun danda'an biiroodhaan argaa waan taateef mee kitaaba tokko tokko osoo aanaa kana keessa barreeffame. Aanaa Oromiyaa keessa akka bulchiinsa jirutti tokko tokko barreeffame. Achi gara Kamisee baanee kitaaba 4 barreeffame. Wambaraa Matakal deemnee kitaaba tokko barreeffame. Raayyaa Aseeboo kitaaba tokko barreeffame. Waggaa tokkotti kitaaba meeqa qabaame beekaa? Namfattanii akkasaa goonu. Biyyoonni akka Raashiyaa kanarra kabaju bara warra sadarkaa dippiloomaa osoo isaan hin gahin asoosama isaanii beeknaa. Maxim Gorky, Gogol, Leo Tolstoy, Fyodor Dostoevsky, Anton Chekhov, Francis Yoden, Emile Zola, Victor Hugo, jecha lakkoo dandeenya kubii kitii. Oromoon amma nagaloo akka qaba natti hima. Oromoon amma nagaloo akka qaba. Warra as keessatti walitti bobbaasanii kun tokko fakkeenyaaf kitaabota kumaatama maxxansiisu simple thing. Maaliif qalbiisan qabna? Maaliif qalbiisan qabna? Kitaaba barreessuun sammuu irratti akkamitti hojjetame hin beeknu. Afaan Amaaraa danda'u kiyyaanne wanni gaabbu akka namoota kan barbaadu. Waa hedduu ittiin beekee jira, waa hedduu ittiin beekee jira, namoota biraas ittiin beekee jira waan taateef. Afaan waan barreeffamee sammuu irratti hojjetameera waan taateef. Maaliif barreessite afaan keenyaan namoota irratti hojjeta, dhaloota irratti hojjeta waan taateef. Fiixabaas ati gama keetii fiixabaas ta'eetta. Amma si tuutee abdiin qaba. Gabaabsee gara biraatti deemuu barbaada. Jaarraa abbaa gadaa kaasuu dhabuun dogongora ta'a waan taateef. Silaa sooressi bara qalmaan kennaa maallaqa kennaa callisee matarraa godhata. He's rich, now he was rich, and he was by then a millionaire. Inda daaka barbaadetti. Bilisummaan akkasirra gahummaa uummanni baadhaa bilisummaa guyyaa tokkodhaa wayyaa jedhama miti. Maaliif baadhaa bahoolaa taatee jiraachuu guyyaa tokko leeyyatu taatee jiraachuu wayyaa jedhama. Maal bahoolaa taatee waggaa jiraachuu guyyaa tokko sabni hojjettee kan ilaalan. Eebuu malee jechuu kooti. Kitaabni kun akkasii gara biraatti ceena. Gara biraatti ceena. Qaacceessa jibbituutti deema waan ta'eef akka oduun baay'isee waan taateef. Hambaan warra qabu soddoma jira beektaa hambaan jira as keessa.
في تواصل متاسع هامباوري كمان ستوما خيسا في تواصل مكاسا تريوهاني أكو مكاسا في تنباس جتشو atau mau jadi motivasi kita shopping sanirratti waan godhe tokko haati isaa eenyummaa isaa haala kan qabachuudhaa fi waan irraa hubanne hedduu gorsiisi waan isin itti himaa turte gumacha olaanaa akka qabu hedduu takka hubadheetiin jira. Abbaanis qabaachuu mala ani kanin beeku haadha isaati. Namni hedduun gara dubartoota kana looytan an jaanigaa haadha isaa gisee tokko nan galateeffadha. Asitti maal normeetiiti sodaatiin amooteeti. Abbaa fi haati as keessatti garuu dhugaa haa dubbannuuti. Abbaan jaarsummaas haa taatu, qonnas haa taatu, walga'iis haa taatu, eessa olee wayita galu ijoollee waliin sa'aatii dheeraa kan turte eenyu? Haadhaani. Maali warri dhiiraa aanuu qabu nu barra, mufachiisuu qabu. Yoo gorsite nu asuu qabu. Nuti galgala galaa yeroo garii akkasii beelan warri waa jechirullee jechiree galgala fa'aa gala haadhatti oola waan taateef mee haawwan ta'e naannoo yeroo kennaa. Gooti kamiyyuu goota duuba gooti kaanii gooti takka jira jedhama gooti kaanii gooti takka jira goota kam duuba iyyuu ulfaadha itti fuuf. Hayyee kanaafuu bu'aan kitaaba kanaa almost dhibbeetaa 50 ol kan haadha isaatii jechuudhaan barbaada. As keessatti gaa keessummoonni gurguddoon hedduutu jiran hundi keessanuu umriidhaan walirraa guddatan malee keessummoota keenya gurguddoodhaan nuti jechuudha. Kan garuu bakka biraattillee sagantaa haadhatama qabaatanii as gidduutti argaman ni jiranii. Isaaniif artistoota keenya sarara eegaa muraasaaf kennineeti gara kitaabaattis haa ta'u sagantaawwan nu qabannee kanneen akkamitti ceena jechuudha. Weellistoota artistoota gama weellistoota jechuudha bakka bu'ee hangafni keenya abbaan shoggooyyeedha umuriisuuf. Ifabas lebih kan 12. Guyyaa guyyaa gammachuuti. Sababiin addaatti artistoonni Oromoo asitti walii qabamaniifis sababa uummata keessan qaama keessan cinaa tokkoo keessan beeyladaan isaanii jireenyi isaanii jalaa dhumaa jiru uummatuma keenya hangafoota keenya Booranaati jechuudha. Bakka nuti argamnus ituudha jechuudha. Ituunni itichaa waa hunda abbaan milkiitii abbaan nagayaatiiti. Ifabaas nu waa galatamu artistoonni keenya hundinuu hedduu galatoomaa fayyaa qophii irra dhuftanii haala ammaan kana deemu kana keessa kirtikaal kan ta'e irra keessatti dhuftanii ifabaas keenya cinaa dhaabbannee kitaaba isaattis ilaallee jajjabeessinaa namni keenya hawaa barreessuu hawaa uumuu jajjabaachuu qaba jechuudha. Dhufuu keessanii artistoota keenyaanis galatoomaayaanis ni jira. Hayyoowwan keenyaa fi obboleeyyan keenyaa fi ijoolleen keenya as keessa jiran hundinuu arrata noogaa balbalatana duraan ol seenu gammachuu addaa kennu dhaga'ame. Maaliif nama umriin isaanii adda addaatiitu as keessa jira. Irra guddinaan namaa shamarranii qabsoon ta'e ilaa hanga irraatti goone akka barachuun bu'aa qabdu, akka waa dubbisuun bu'aa qabdu, akka waa barreessuunis bu'aa qabdu jechuu fi shamarranii fi haayyolee dargaggoo kan waliin hammatu ta'uu si akkana ogaa isin agarru uummata qashtii uummata babbareedaa kanaan hedduu isin irraa gammannaa jechuudha. Kanatti ansii waliin jechuu barbaadu silaa waa hedduu waliin jenna ammaan kana garuu karaa waan reefu isin jeessan rabbiis nuuf kadhattanii uummata keenya rabbiin beelatana jalaa haa baasu. Uummata keenya kan Booranaa rakkachuu jiru kana bakka jirtanii qalbii yaadadhaadhaaf nutis kanumaan dhufne Oromoo qaama tokko Oromoon waa lama malee gargaarsa hin qabdu. Gargaarsi duraa haa Oromoodhaa rabbi hatti aanu Oromoo wal malee qabu. Bakkuma takka illee
asirratti artistoonni hundinuu baanii akka dubbatanillee ni fedha garuu yeroo qabnu har'aan kanaa fi kitaaba hanganuu kan namisan artistoonni keenya kitaaba kana ifa baas booda nurratti mallatteessaa 5,000tti kitaaba tokko akka bitan itti murteessinee jechuudha. Kanumaan jechuu barbaada galatoomaa horaa bulaa guddadhaa aayyolee teenyaa fi haati teenya warri ifa baas kana nu gidduutti ka argamu fiixa baas jechuun ifa baas ifama fiixa baas warri deettanii guddiftanii asiin nu geessanis galatoomaadha. Guddireessa galatoomaan ja'a kitaaba kana bituun kitaaba kana immoo gargaaruun kitaaba biraa akka fiixa baas barreessu akka fiixa baas ka biraa akka ammaas heddummaatu nu godha. Wanni agarraan tanaa gabrummaa jalaan nu tursiise. Wallaallee kun immoo waan barreessan tanaa wajjin walitti deemaa namni waa barreessee waa dubbisuu jalqabnaan ni dammaqaa jechuudha. Bakki qabsoo Oromoo irraa haate baddaa cirroo bakka jedhaniin bakka mucaan keenya kun irraa barreessee jechuudha. Akaaboowwan keenyaa keessa jira, abaaboowwan keenyaa keessa jira. Jabaadhaan isininchaa fayyaa ta'a cinaa dhaabbannoo achi jabeessinu galatooma. والليل نكانجان واللي أنا إبسط والليل أنا إبسط سنت يسديس إبسط كيسديس إبسط مو هذا تاني أورنيا إندكيني السونا كفنان سنفوقيا ديكانا فريكيا يا فاقيا بين الفامين كلاسو يا كرا كنا كوسي ونتيا سروتيا نافس صبريا روديا هذا يوم سمرا يا زلمتو بيا وطس يربي فمتو بيا يا رومي فكي سنسا أنا كده كمر كيدو بسنجرا Thank you so much for coming. Thank you very much, everybody. Thank you. In fact, Jakarta, Galang ke Buddha. What America ko? Hindi kasi mama. Abang dollar agak kata juga ni sudah. Dollar ada sergati. One is the power of Hollywood. So Hollywood satu ke sana pun kita jalan. Dollar Buddha tu itu. Got $5,000? Yeah, got $5,000. Oh, amazing. It's lucky, God. Nobody cares about it. But $5,000. Holy God, kasi lang kita. Arti na kasi lang. Kung nakaba. Sammo ke kesati. Biyalo. Tisi mo di salah gara kese. Bimagati na lang ito eh. Nanti mati Buddha mo. O arti kayo niya. Tiba-tiba kayo na nakali. Buddha na kayo. Daraw Buddha na. Just nga. People that pyramids. Mga ganun. Where the people of the Aksum must tell, where the people of the facilities. Sudah ada sini sudah kau ni, sudah ada sini sudah kau mana kerja sebulan, aku yang bikin lah. Hamba nak isot tu mah,
hamba kabri sotomati ya da ni zo da ya da ni sanyi ga hore ti fuke ni masaya mo la no ma ne ya misna garu buga asmu ke sina dal ka war kurta barisa ka mo esmo tola barisa ki ka asmu se esmo tola o por sahara ti Kamu kanjen tuan sudah itu saja dalam film ini. Amal mau kami dewa masih ada. Kamu Abu Ahmad Jamal. Kalau ada itu balik. Ahmad Jamal. Ahmad Jamal Ahmad itu dua ini ada tiga. Ahmad Jamal Ahmad. Fayada kalau sama. Ada gagam macura. Imbonyu yang mencupali kawamnya, leo so hamba menjualnya semua di tanah rahat yang itu paling berarti. Warna itu sejauh sesuatu. Warna seni kakek si yama, nanti saya kalau kali kia kira semua kira warna nama turba kisah itu kira kakek itu tadi di tadi. Apa itu kot? Hati kot? Semua jamaah kot, semua mati. Takiti asbahati ni dilke. Jolin ini tuh tahun dia terus. Ahmad Haji. Jolin ni nure kader rahte namanya sus ni cara. Warri ganda ali yunuru tisnami jurujra asba ani takiti asba di dakika takka ya itu ya syakir kot warna haji haji jira buat isi itu hot tabakah dari siap boleh kita hot tadi namanya itu jira jadi kata hot tadi Bosu patrin sampai itu berapa? Bosu patrin sampai isi itu saya ambil kota kalau tadi. Ambil kota hot asli dulu. Mereka kita hot boleh kali ya dan leda kita masuk itu abata itu namanya asma'an ini cerita kita masuk dua kali apa itu sama ya betul asyik sama dua isa kan nanadu bis nama baji ka bukan namnun di silale kamera purate ka ese kamera में देखते हैं नूरा पुरत नूर के जवान थे देवी namnun dini ka थे सिनो एक आवाज सीधा Umami kali namanya juga, nama kata foto foto kita asli terima lagi namanya masalah ini, tadi sini ada, kami sulit warga itu kok kaya kita namanya sini kami suka, ini, anda mana apa? मालो zoom को हमने Suman yahun, ada apa di dalam? kembali Suman ya Jamal Muhammad Jalama Jala esi ini nama lubung isabahe nama alman to ganda jira war ganda warre rashada da muhat war ramati kutu ajil bani warraki nama hadat tabe fi ubudiyya la tabe
haadhaaf abbaa haafillee fi bakkoodhaan waliin dadhabe jechuudha. Namni kun guutuun gaa halluu maqaa hin dhoofne gaa hedduu jira. Hundi rakkina tokko Ngoyi Aishaan taajabatooti hafiyyi haajitii warra taajabatooti as jira. Namni kun hundi nama qabeessan keessaa hafe angaafa sannamaan hoggaa jahaata. Anama United Nationitiin dalagaa big organization nama addunyaa irratti dhaabbatu ta'a. Yeroo takka musiibaan akkanaa si gootti gaafa sanarraa dandamatte beeksisuu very strong si jabeessiti warri achirraa hafee qabsaawaa meeqa hortee qabsaawaa akka haati maan haati hortee guutuun adda bilisummaa Oromoo keessatti warra qabsaa'anii wal eegalan warra qabsoo kanas hin ga'anii they deserve appreciate what you deserve for it. Ijoollee ture gaafa inni sun taate wabii ta'i baajii malee hin danda'amu nurraa fudhadhu liinkii fudhadhu gaara gallee xiqqaadhaan ture yeroo tachaamu kan ture gaara gallee taaziyaan ta'e gaafa sun taaziyaa taa'uu dadhabnee arra finfinnee keessa qabu jechuudha. Kun qabsoo warri gabran godhanii as ga'amee jechuudha waan laaftuudha. Arramoo boonsaa dhufu gammachuu leellisuu waan as ga'e kana fiixa baasu Oromoo yeroo boonu keessa hin jiru yeroo Oromoon jabaattee cimtee tokkummaa cimsitee fiixa baa'uuf dardarii nurra jira. Galatoomaa ana daran warra waan san keessaa bahee jira warra dubbiin bahe namni tokko hidhamee hidhaa keessaa bahee ni dhukkubsataan dhufuu hin dandeenye ammoo abbaa magarsaatii fi teessumni kiyya warra keessaa bahe tokko fi warraaqiinis waan seenaa kana qabni nama beeku isaan takkaan haasa'anii awwaanarraa fi waan maatii keenya keessatti dubbateetti guutarratti warra biraa ijoollee adiin nuruu fi ijoollee ciinaa ijoollee abbaan isaanii ciinaa keessa ijoollee nuree gaddarraa haftee jira ijoollee hafiyya haaji sintuu jira isaanii guutarra hidhee kennaa isin fayyaada galatooma warri lamaan isin gooftan fayyaada Kalian sudah banyak bertemu Kita wala sila ni kami wan beraya minta tidak kasih miti. Nanti buku tiga kali nanti dia lagi fakir dalam dalam tu. Wan bahari termalu. Wah sudah tak buat cakap kalau tu kita makan di bawah itu berada di dalam. Yogi wah apa sedang misalkan ini lagi. Apa tak membina dia. Awwaanuma waliigalaatiin dubbadhee akkuma haftee maatii kanarraa maatii guddoodha. Kitaaba kana keessatti waan bal'oo barreeffamee waan taaroo lafu keessaa hafii haajiin jalqabee qabsaa'ota turanii fi dhumaatii qabeessutumaa guutuu barreeffamee jira. Kan irratti deebi'u garuu there was a socio-economic impact. Dhumaatiin tun maal fiddee daadarkaa fiddee mancee isa fiddee gandii keenyaan gaafa ijoollee waggaa jiraatti dhaqaatiin ture gaafa sanitti gandaa qabeenyaan bunaan midhaaniin horiidhaan ganda hedduu cimaadhaa qabeenyas qabeenya gaarii ittiin jiraachuu danda'an warra dalagatee jiraatu maatii bal'oo maatii cimtuu gatu. Eega wanni sun godhamte maali wanni godhame ni manca'e namni ni faca'e. Kiyyaan na baasii dha turte. Ani summaan kiyyaa fuudha. Amma haga tokko waliin galatu. Hangana yuunivarsiitii fitee ijoollee isaa yeroo gabaabdhaa waliin beeku kiyyaan na baasii ture namni ni dhokata ni sudaata wal awwaalee namni wal dabarsa. Kana keessatti gaa ilmaan dhalatee seenaa kana baratee jira akka kitaabaa. Maal gootee ni cuusi. Habaratus hedduu baratee
أنسنا مثلا رعاية وما يونايتد نيشن كيس إسراء يتنجروا بيالات جولين تجرى تابورتي ترى رباطي كبساوات الدوب بهي كبساوات كبسو تنا وابدو ماشل أما أسوأ من في الإيدو ومهي إسرائيل راسليني إدوا كلام جانو كباسيتومن أبا مكرسة خنا أبا مكرسة أنا مدوب سنجي سابق إيميل رأي نما في السابق كباسيتوما سينا سنورما راكلتهم lubbuudhaan akka qabanii ajjeesuuf deeman keessaa jedhanii ajjeesanii uummataafi waan sanaa jedhan mataa fi yerootti jedhanii dhiigni kana hunda na balleessan abbas. Hoggaan achi ol deebi'e amma ol deebi'e isa lubbuu keessaa baasanii na jala fiigaa ni joorre. Abee hoggaan ni gadi na garagalee namni tokko agoora sodaadha nama kanatti daa'ima kana ajjeesina. Yoo daa'imni kun du'e diinni nuti heddummaa deebi'u hunda balleessa. Yoo inni nu harka dhiyaate abbaan narraan ajjeesina nan dhufaatee harka kenna. Saniifuu abbatti kan gaafa fudhatu irra gaarii hin ajjeesina jee reebii harkaan. Hoggaan nan deebi'e akka jettuun deemee abbaa beetiin namni mootummaa jalaa eesse dachiin seenu samiin seenu gara dhaquu qabu karaan isaa kana jiiqamsa kan agarsiisinaan jedha. Abbaa fi ilmoo walii qabdu deema akkas ta'anii jedhan. Hogguun haya jeeqalisan manatti fakkaaneen dhaabbata. Naaf maatii too hin dhaabbata ate. Amma hogguu tana deemi tiimii jennaan kun jaannaan lolee nagaa sega. Hogguun nana sichi garagalee akkas ta'e. Daa'ima kana jettanii daa'ima jettanii kana gadhiiftanii boru kanaan ajjeechisiisa har'a hojii si wajjin dalaguu jedhe. Akka jiru waraanni nu reebinsa hojii. Akka hoggas nu jala ani itti oollee guyyaa kanas gargaara nuti mana namaa tokkotti namni ari'ee kararraa deemaa nu jedhanii mana san dhaynee nyaannee dhufne odoo nuti achi jirru hundi ganda keenya fixuudhaa taate ganda guutuu deemanii fidanii itti deebi'an dhuman. Ganama cirraa nuti achi bullee nyaannee dhufne ganama maal akka ta'e nyaanti hafa qabnu jennee kaane ganda guutuu fidanii baqannee ooltee lafa jaallallee achirraa baqannee hanga sadarkaa kanaa baafnee as jenne rabbii keenya kadhanne haa ga'u as ga'uun waan guddaa akka namni siin jedhe. kursi duwwaa jala teessa waa takka isin godhan jiru.
galatoma sumonni har'a waamicha kanarratti argamtanii asitti wal geenye hundi keessanuu galanni rabbi biraa isinii haa ta'u galatoma hedduu galatomaadha. Guyyaarraa boo'icha hin qabnu seenuma malee uummatallee boo'ichaa keessa asitti waliin geenye garuu akkuma waan nagataa gaafa san keessatti xiqqaashoo hedduu waan hunda beekulleef umriinis rakkituudha ture haa ta'u garuu waan inni irraa beekurra dura galgala nagaa hasaasii takka akkanumaa jalqabdee ni teenya haati teenya ilmaan lama wajjin achi keessa jirti adeera kiyyatii adeera kiyyatiisi namni torbaa namni 11 akkananii ganna fakkaata garuu amma isuma wajji bullee ganama bariisa lafaa kaatee bachoo fi waan akka aannanii takka nuuf reeyse ganda abbaajiitii fi hama keenya tokko akka itti bulle laalee halee keessa jedhu sun achi oolee jedhanii isinitti as deebi'a ijoolleen lameen ijoolleen dura gaggeessitee jirti nama biraan haadha ishiitu fuudhee jira. Amma nuti tasuma biratti hafnee isiniin deema ganda abbaajiisanii fi obboleessa kiyya san hubadheetiin isinitti deebi'a asii deebinaa jira yeroollee roobaa jira. Hubadhu malee hin deemu jettee nu biraa fuuttee osuma nuti tetteenyee lafa akka huyyubboo takka yeroo san keessatti waan akka horofaatiin ijoollee tana tattaabsiisutti jirruuti. Gabaabdumatti utuma tetteenyu ijoolleen ayyoon dhufte jettee tana biraa horii tura horofa kanan daddalagutti jira. Ijoolleen akka baay'achuu fi fooxaan ishiin uffattee kanatti bunaa fi jimaa jidduu ol baatu liphiin mana argina horofumatti hin deebi'e. Haganuma daqiiquma lamallee takkallee hin turre ibiddi duruu ka'ee ganda keenyaa kana ibidda gandoo kana hundatti qoma ibidda kaan. Rahmatullahi amma akkoon keenya sunni duutee haatee haadam janiini alwaa akka horofa kana naanneessutti jiru harree nyaadhamte teetuma manguddittiin humna sin gartu lafaan fuutee mana siigeessitee natti qulluftee Haji Ali Faallee qaban jedhanii fuulaatan akkatti tuttuqee beekamu jettee uummata qabanii deemanii kana laala jettee kutte sanbooda gaasilaa wanni mudannoon taate waan himanii fixanii miti garuu namni mudannoo tana hunda dalagee namuma akka namaa ta'ee dhalatuu malee akka namatti yaadne namni sabiyyee namaa isaan jaalatarraatitu. Nama ta'aniituma dhalatan malee isaan sammuun isaanii akka namaa ta'anii waan hin yaadiniif dilli sun hojjetame asumarratti isinii dhaaba yeroo dheertuudha waan akkanumatti himanii fixanii miti uumsisaa kitaabarra jira asumarratti isinii dhaaba galatooma hedduu galatooma. Garuu kitaaba bitachaa jirtanii moo jettiin isin geenye moo tan dubbachuu qaba waan ta'eef. Inni guddaan tokko eebbisuu qofa osoo hin taane eebbi dhugaa yookiin guutuu kan ta'u yoo kitaabicha biyya miti sanan dagatiin ajjitumaan itti fufaan asa keessa qabuma. Sa'aan qabnuti dhiifama ni gabaabsina. Ijoollee Alii Nuuruu sadiif beeka takka kennina. Horteen Nuuree Kaldiilee namni as jibaatu yoo jiraate beeka takka isin kennu. Sanbooda waltajjii warra waltajjii gaggeessuutti. Ijoollee garee isin kenninu. Yoo takkitti fottaati dhiifama takka. Ijoollee kan afaan isaanii wayii akka seetanii haasa'anii hin dhumu waa'ee abbaa isaanii namni miicataa fi machaara jiru beekanii ni beekan waa'ee isaanii fi amma baddeen dubbadhu namni irra reeffachuu jira ijoollee waan abbaan isaanii akkam akka turee fi wanta katakkaanu dubbatanii lakkuudha jedhu isin lakkuudha hangafa eenyu hangafa dubbata yoo goostee keessatti bareeda.
ربي خلنا نقول الحمد لله soal nada porque eu não vejo boa coisa aqui ele é o rapinho para ninguém dizer muito eu não digo que isso já é aquela piroti e só dá do Sena Kanagamutis, Akaba, Murade, Akabietiga, or Murade. Abbaan keenya goota hayyuudha beekaadhaan leephaa qabeenyaaf dhabeetii miti ni qaba firallee ni qaba Oromoo bal'aa qaba ammasis nulleen Oromoo sadhaabdanneef sadee isaatiin eenyummaa isaatiin qabsaa'ee sadarkaa sadii abbaan keenya hedduu qabsaa'a kophaa ta'e malee kophaa isaa ta'ee hayyuuleen jiranii saayibboottan isaatis ni jiranii warri yeroo san waliin qabsoo kana gaggeessaa jiran uummata ciccimaa abbaa araddaa fa'aa qabachaa morguddoo biyyaa qabachaa akkasitti uummata gammeessaa turanii inni isa qofti mitiilleedhaa kan wareegame eessuma keenya osoo jaanii ijoollee eessumaatiif eessuma ta'uutii jira Aliyyuu Siraajii fi Asraa Haarunaan Buufachaanii jira inni illee ni wareegame qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti wareegamanii isaan iyyuu nuti akka abbaatti abbaa keenya goota dhabne nuti garuu guddanni sadarkaa kana keenya alhamdulillah hidhaanii yeroo hundanii hidhanii isin jara faashistii darbii isin dubartii fi daa'imman saajaa ol darbitanii saajaa jala kaa'e dhiirota keenyaa kanaa jecha dubartiillee cafaqa akkamitti waraqaan isinitti dhufaa jechuudha ajjeesanii sadaraa keessa naquudha dubartiillee jechuudha saniifuu abbaa alhamdulillah sadarkaa kana geenyee galanii rabbii haa gahu barannee as geenyee eenyummaa keenya aadaa keenya afaan keenya qabsoo abbaan keenya jalqabe qabsoo gootoowwan jalqabanii sadarkaa kana geenyee aadaa alhamdulillah rabbil akkana wal geenyee haasawuu keenyaafuu galanii guddaan rabbii keenya jechuun abbaan keenya Aliyyuu
gaafa dhaloonni ibbare dhaloonni qubee ibbare sadarkaa teeknooloojiitti gisee achi deeman chikaala gaangee tahaatu ilma namaatiin tahamu inna teeknooloojii barattii dhaloonni saniifuu aara sadarkaa kan teeknooloojiidha yeroo teeknooloojiin hin jirre san keessatti jechuudha inni miidhee isaatiin ummaan kiyya gisee naamintu harka deema adii usiiduma se'eessa deemtee dhuftaa adii keessa deemtee dhuftee gisee naamintu jedhe ani usiiduma adii furushkuma nyaatu dubartiin waa hunda himaniifi furushkuma yoo nyaatte malee waa hunda himanii binti qabsootti jirraa laanchaa jirti innaa akkasitti yeroo san keessatti qabsoon icciitiidha yoo ta'e malee ifa baasanii biyye qabsaa'uunis yeroo san keessa waan hin jirre inni alhamdulillah wanni goonu jiru sadarkaa kana geenye nuti armallee manguddoo teenya warra saahibboottan isaa warra seenaa isaa nu himaa asiin nu gahe seenaa isaanirraa qorachaatiin sadarkaa kana geenye isaanillee rabbi umrii nu haa dheeressu ammallee bilisummaa kana daranii rabbi nu haa fidu jechuudha. Bilisummaa keenya, aadaa keenya, eenyummaa keenya akka nuti afaan keenyaan barannee finfinnee handhuura Oromiyaa taatee jechuudha. Arra sadarkaa kana gahuu keenyallee handhuura Oromiyaa irratti afaan kana irraa hafee abbaa kiyyarraa hafee sadarkaa kana as dhufee handhuura Oromiyaa irratti haasa'uu kiyyaa alhamdulillahi rabbil aalamiin. Anillee qabsoo abbaan kiyya jalqabee irratti wareegama malee qabsoo abbaan kiyya jalqabee galmaan hangaa gahuutti maa wareegama mataa kiyyaatti jechuudha. Baga nu jiraatanii umrii nu dheeradhaan baga walumaanuu gaddaas taatee gammachuus baga waliin qooddannee Bototan kufanii bira dhaabbachuu jajjabeessuu diinagdee yaadaan bira dhaabbachuu waan guddaadha. Habiraa wanni joofu tokkummaa keenya haa cimsinu. Gargaarsa hundiraa tokkummaa haa cimsinu. Yaa ilmaan Oromoo waaquma qabaan hundaa galatoomaa ulfaadha. Silaa taatee dhagaatuma turre kanatu masla. Abbaan isaanii dhaliinuu dukkaan qabatee suuqii qabatee suuqii isa cufii kootu wayita poolisii irraa jedhanii Israa'eel inni takka Israa'eel lagaa raffaatti. Achi poolisicha booksii rukutee dubbisaase ani maal isiin timu. Aliyyinuu ijoollee qabdee akka yaadaniif kan poolisii booksii rukutee abbaa ijoollee tanaan kitaaba kana keessatti ulfaataa. Amma kanatti aansuudhaan suduudhaan gara eebba kitaabaatti jeenaa. Saniin dura garuu waa'ee kitaaba kanaa keessa yoo haasofne waa lama osoo hin dubbatiin yoo biraa deebre sheenaan dhadhagaanu waan ta'eef inni tokko weerartoonni kun yookaan immoo gita bittaan naftanyaadhaa uummata keenya irratti laga isaanii fudhachuudhaaf waan biraa miti. Taddeen maaf si ajjiisan jannaanii qoree mahiyyaa fi jettee jaan waan biraatiin miti namatti bu'anii miti. Tarkaanfiin isaan fudhatan yaayyaa Alisreefaa, Mucee Amar Muceefaa, Abbaa Gadaafaa eegaa hunda isaanii fixan booda tarkaanfii duraa eenyummaa isaanii balleessudha. Kunis sirna gadaa guuruudhaan jechuudha. 1942tti sirna gadaa seeraan Dunda wallah. hin gaggeeffamne guuruudhaan Wallahi dunda wallah. mataa isaanii godhatanii waa'ee duru jira kitaaba keessatti akka dubbistanii isaan feera tokko kan inni lammaffadha qabsoo bilisummaa taasifamte keessatti ammallee akka fakkeenyaa guddaatti fudhatamuu danda'a jedhee kan yaade qabsaa'ota baay'ee wajjin walitti dhufanii hanga Somaaliyaa deemanii meeshaa waraanaa fidanii
tokkoomee qabsaa'u jechuun hiikaa guddaadha qaba. Kanaafi walitti irraa marannaa jeetii yaada. Amma gaa kallattiidhaanii kitaaba eebbisnaa kitaabni qophaa'ee gabaaboo gara waltajjiitti isinis gaa bitachuudhaaf qophaa'a. Meeqaan namni duraa akka beeku anoon kitaaba cewek itu kesukaan dia itu kami kata terus mama kata dia baru dah lupa darurat butuh hari ini. Foto tadi kita hari ini sani kan kafe, walde. Baru tu kena walde itu baru kita akan guna latar atau jejak di rumah. Sini kalau anjir, baru tu kena biasa walde kali, warri baru tak kena walde. That's what I'm talking about. Wahai tokuma sana kan kasih kanabi, tokuma. Warra Amerika tokko tu cemetery of the unknown soldiers jedhama. Awwaala loltoota hin beekamne kanneen maqaan badan fa'a. Amma isaan maal nutti himan abbaa biyyaa waliin kan wareegame Oromoonni Arsii Baalee Siqqoo Mandooccaa dhufan 8 kan maqaan isaanii hin jirre waliin wareegamanii ture jedhama. Cemetery of the unknown soldiers yookiin grave of the unknown soldiers goota sadii kaasaa jira bara. Numa wareegamanii kan amma haroo doon kanaaf jennee haasarra hararra kan nuti ture garuu bakka tokkitti dubbachuu qaba waan taateef mukatu qottoon maal goote dabaa keenya nu fite jedhanii namoota lama isin kitaaba kanatti argattu kanneen Oromoota carcar ituu rukuchisaa turan maqaan isaanii jedhanii maqaa yaamu kitaaba keessaa barbaada qottoon maal goote dha namoo kan isin jechaa jiru yaada dhaatii dubbisaa jechuudha. Amma kitaaba otoo eebbisii dura garuu nam tokko dubbachuu qaba. Haftee gosa turii keessaa namni shan keessaa nam tokko akka gara waltajjii as dhaabbatu saffisaan beekaa tokkitti qofa isin kennu. Sila ajaja dabarsan imaan gootaati bara ashidoola. Obbo Ahmad Jamal mee nu yaama nam tokko isaan keessaa nu yaama. Bicara seperti dari aji pengunjung legal, amo itu tiada lagi. Ara sobani kerja. Untuk tu ni kami setumale sobani kerja. Motuman esa, ini aras. Kota yang mereka akan menjadi China mereka bikin dolar tu. Sosomani kerjani negara macam sini anda kami itu adalah kalau seluruh sana jadi anak terang kau boleh tidak sahaja asal kisah sini sudah disebut. Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah, Alhamdulillah.
أحمد جمال بيان إبرو يحيى أحمد بسديمو قالوا تجيب لابوتا كتابة يكتبنا هذا هم يلوكنا ما يفهم مجلبا كتاب إكسيس وان هذا أوتوماتيكو نور الجلدي مرو وكاش تبي أفرقا إسات الجيهني برفس الساتريكني توب نبى نكبر غوتو تكمل كتير وان هذا Ahmed Jamal
Yahya itu no bayang itu Yahya akasumas Ahmad Bistidimo opo untuk jabeka. Opo makan atau bisa ini opo makan kerja. Atau kawan kita boleh nak. Atau it doesn't mean so. Opo itu kerja awak tadi itu akan jaga. Atau kita ni kalau tadi ada yang berbeza, ada yang ada semua ada. Berfada. Aisyah kami dalam kota itu kan. Angkat kami dalam tim di Tawaiisa itawa hanati ulago ni itawa hanati bodomuda kami kanaka abalka homon nasir kami wala sena negotiate let's focus on aka gamba ikati akmoli daratu namujuru chura namodu gutotu korate akasmatis Dr. Bayan Hussein Sobana itawa hana bulalani tijlani gaba kube tinja isidu osoman patingni beten jadi ada dan saya sabi bangsa Muhammad Siraj akasiti manzara lamani temeti lale jirawan temi kitabul moli edu bale kata sponsor torani mo sunni kitabas Ahmad Jamal Ahmad hoji gudana gojte angkar sana Ahmad ya Ahmad waktu macam tu guru, arti kita macam kan waktu itu waktu isani dalam waktu itu isan tu tersasar tu waktu parka waktu isan waktu isan jadi kami usah jadi kami tu kabri suatu mana orang pun berapa ni sidang ijarah ni ijarah baru malam terus ijarah ni ijarah kerana bincang ada kerana gaduh tu terus dekat kerana berganti maknanya nak macam tu kita macam tu saja walidalah ni abis kita orang sidang dengan orang Wansa kami kita mungkin sida garan itu. Sida tu orang cium. Kalau orang tahu tak kaba kipa bahari itu kalau sepuluh gawan tak kita mungkin sida sederhana itu. Ulfada kita bani jadi kamera orang semua kapten ya. Tiga sekitar tu berarti sadi lama toko. Orang kasa ti toko kawan tahu tiga jam. Kalau kami itu. Mare, il fa tu fai cosa? Il fa na orang tu je tu kayu, lagi je lagi tadi. Kan Somali ke sini lagi lawat tadi. Il fa na Somali formule lagi lah. Orang nama tak dengar jenama bisa. Kita mencoba orang awam ke sini. Orang semua kafir kasa. Ya ada lawat tadi. Gaji jalan. Orang selama itu, amma kerana semua kami juga bohong hidup berlaku awal tadi, sena awal tadi, jaga tina. Kalau boleh mata tu bohong mata nak jual tadi, bohong sifat tu mana jalan ada kerja ini. If you not be forgotten as soon as you dare, do something to read or write something you've done.